Zoru guma robbolu ma wali qabatan. Mamme waan barbaade irraa dhorkuu danda'amtedha. Mamme ni biqiltuun jaalalli. Osoo bultiin keetiin toliin taadhaa bultii korraa kuwaasoo hin dandeessu. Keetii dadhabbatanii deengadda si waamuudhaaf biqiltuu jedhee si waamuu barbaadee biqiltuu jedhee si waama yeroo fedhes. Kanaafuu Sumara dubbataa dhaban. waan isin obboleessa taateef biqiltuu jedhee si waamaa laayif irratti koo biqiltuu jedhee si waamaa ture. Jaalallee waan biraati. Fakkeenyaaf amma maammeen biqiltuudhaan dhiisii walaloo kana mucacha kana walii hin walaleessi yoo jedhe mirga guutuu irraa qaba dhibbatti. Maaf bultii isaa waan taateef. Qorataan dammoo iddoo kana seenee an obboleessi isiiti waan an jedhe qofa fudhachuu qabdi malee waan namni biraa jedhe fudhachuu hin qabdu. Waa inni jedhe akkamiif fudhatti? Sila bultii isaa keessa isatu seenee isaaf jiraata. Isatu horataa fi ishee an kan dhagameeru isa kanaadha. Kan kaleessa irraa gaafinattee erga kaleessaa midhaanii bishaan afaan kan kunan dhoofne aarisa irraa jechuudha. Dubbat dhugumaa kee yookaan hin caaltu. Anuma miira keessa gala yoo waa'ee isaa dubbattu. Ulfaatu yaa xiqqoosi tarii coggaarraa sitti kaawwaa lallaaftuu kana lapheerra buufatu waan xiqqoosi qabbaneessu naagala egaanis gaafani mana keessaa jarrii dubbii bananu yeroo natti waa baradoofa yeroon fuudhee mataarra kaa'utu jira. Kanaaf dhugaa dubbachuu taanaanii gamanumaan ijoolleen kan koonanii 250 kunutu isin teessan jechuudha. Abaaboo lama dhabdanii jaarsa tuffattu ta'ee beekuman gizee tokko nan tuffatinaa malee maal itti guutaa himachuu koneedina maqaan nyaatinaa gama dubbiittan ce'aa dhiifama. Ijoollee koottan immoo waa'ee maddee na uffachaan isin jedha. Yaa doktor amma isin akka qabdu maammeen waan barbaadetti murteeffachuu danda'a. Yoo inni qe'ee warra soddaa sanallee hin dhaqin jedhe dhaquun qabu mirga guutuu qaba. Amma jechi keessanis sirrii. Tokkoffaa jaarsi keessan qorataan akka obboleessa isaa tokkotti akka obboleessa hangafaatti nan godha. Akkanna nyaatameen. Asii jedha. Kaleessas immoo waa sumaalee wayiifaa wajjiniin jiraa jedhu wal waa shakkan immoo isa kana quba qabduu sillaa waamaa inni wanti isaa booddee immoo an afaan sumaaleen beekaa. Maan nyaadhanuu nyaatamee lafa jira maangoo maan nyaadha maangoo narraa jira mee maan jettan? An afaan sumaaleetiin danda'ee jaarsummaan dubbadhuudha. Maal naa jettan mee? Mucaan dhaqee sumaaliffa wayiifaa mokkoraa jira jedhanii akkamilaa wanti isaa waan kana sirriitti mee sirreessaati yaa doktor. Qoradhaa amma isinii. Gaanii dhalaa biraatan sumaalee. Sumaalee kunoo maammeetu wajjin jira. Dubbilee wanti inni akka qabaa jira. Galatooma kanas. Akkasitti walumaa galattamma waliin amsaatti. Gara kaanii ba'u gara kaanii gubata kaanii yoo ba'u gubata kaanii yoo ba'u gubata kaanii. Oromoo jala dhufee qabootaa qabatti jedhee yeroo hangam malee sumaaleen naa ta'e. Amma carraan keessatti kan gabaadhi homa wajji. Habibti Shaarukaan maanu galata haadha buyoo viidiyoo isaa namni shirnarra godhu keessisee dhalaan inni waliin asuuf dhalaan waggoon inni fakkeenya biizii faa ta'ee dalagaa jecha oollaan irraa ba'e waliin inni ni caffaraa oolu rabbi sitti fidi. Sagalee isloo bakkaneef. Sagalee kana isloo godhee wajji deema barummata. Dubartoonni akkas jaalatanii beekamu. Amma dhugaadha rakkoon inni qabu jaarsi kan kee doktor. Ati walaloo kana dhaabsisi hin jedhin qalbii shamarran hedduu hatee fixee. Shamarran hedduu amma nam beekan jaarsa waan xiixala atis dhugaadha nama qulqullummaan guutamte yeroo nama nam beeka ati nama qulqullummaan guutamte waan shakkite. Amma gizee tokko silkii isaa kan harkaa fuudhiiti cheekii godhe.
seequdha. Amma kan siifan utuun si argadhe utuun akkana ta'e jedhan baay'ee dubbachuun dhiise malee. Eegale. Kanaaf yookaan ammoo akkana godhe. Haqaa ta'eeti gumaa dhugaa rabbi eessa turtan gamma kanatti akka godhu. Amma inni ati gattee finyootti baafteetuma gadhiifte jechuudha. Marga quufee dheedeetuma qeettodha deebi'u jettee jechuudha. Maali na gabroomsite jedhaa yoo waa jennaan eessaa waatti dubbadha yoo waatti dubbadhu ati na gabroomsite jedha akka waan qiliinxoo jiru ati na gabroomsite ati na gabroomsite. Haa ta'u garuu amma rakkoon jiru maa inni to'annoo godhi. Amma isaa anis sirreeffadha. Gabroomsullee anis sirreeffadha osoo Dubaayii jiraate akkatti wal sirreessinu beeyna. Isaa anin sirreeffadha amma dubbiin cimtuun dubbii bultii namaa keessa inni seenee jedhanii na himan kanatti baraana nyaataa isi deebi'a. Walumaa galatti amma wanni isin gochuu qabdan yaa doktor. Akka wanni kun sirraa'u gara fuulduraatti kan maammee kana deebifnee utubuudhaaf wanni nu gochuu qabnu kallattii dhiifamaatiin kallattii obboleessii egaa amma obboleessaa nuti jarri wanni nama wal jaallatu obboleessa jechuudha. Amma isinii tokkoffaa akka wanni sun isinittiin deddeebinee fi maammeedhaa fi biqiltuu walitti araarsuudhaaf mee waan kana irratti hojjedhaa sirrii dhiman. Guma gaabeeraan dhiiseeraan hin barbaadu. Dhiisuudhuma. Maaliif jennaan qorataan walaloo jaalalaa 50 qopheessine 50 immoo 6 qofa dubbisne ganaa 44 afaa isa immoo 7 geessinaa ani immoo hanga isaa walaloo dubbisuu dhiisutti intala geessan hin barbaadu. Asumatti hin barbaadu waan ta'eef kanaaf nan jedhu. Egaa. Suuraa caalaa amma maammeen hedduu rakkoo keessa jira. Rakkoo hamaa keessa jira. Hedduu namatti dhaga'ama kinni keessa jiru. Suutuma suutan akka keessaa baastu abdiin qaba. Manguddoo keenya gumaa. Obsaan eeggannamtis. Kana waa'ee. Gumaarraa abdii muradee baran gumaarraa abdii muradee sun jira barqaaltu. Gumaan dhiisi gumaan gama qorataa qofa dubbachuu jira. Maaliif akka ta'e hin beeku yoo waan biraan deeme dubbii yoo afaan qabanillee na dubbadhu jetti dubbiin dhugaa qabdu. Dubbiin edda jarri dubbataa jiran guutumaan guututti otoo mucaan dhugaa qabu afaan cufaa deeman. Taffanaa deema hundi isaaniitu jechuudha. Ilaalaan ture hanga lufummaa nama afur qofa waan ta'eef naaf hin mijan. Booda ugguu carraa argatteetti haqa mucaa cuftanii afaan cuftanii mucicha maaf akkas gootan haqa isaa inni haqa keenyaabuu jedhee haqa isaa baasu. Mucaan kun walaloo fakkeenyaa fi dura 30 ture yoo amma 50 idaaran. Walaloo 50 san keessa 6 qofatu gadhiifan. 40 guutuun ganaa jira. Inshaallah anatti illee 40 surraa immoo manatti aarakaa gubatu manatti. Hin fedhu anillee isii wajjin walaleessuun barbaada. Maammeen illeen biqiltuun qorataa wajjin haa walaleessitu hin fedhu. Anilleen qorataan biqiltuu waliin haa walaleessu hin fedhu. Yookaan walaloo san dhaaba yookaan ana dhiisa. Tarii ana filata tarii walaloo filata. Biqiltuullee tarii maammee filatti tarii ammoo walaloo sanaa filattu.